waca osoo hin taane sagalee misraachooti. Halkan sodaachisaa sanii mo'amanii iddoo ciisanitti kan hafan osoo lakkoofne hammam ta'u laata? Guyyaan kun itti gabaabbattee osoo booriin arga jedhanii kan abdiin bishaan jalaa taate baay'eedha. Kanaaf anis sagaleen simbirroo ganamaa waca miti misraachoodha kan hin jedheef. Guyyaa misraachoo kana kan argan warreen carrooman qofa. Egaa sagalee misraachoo kana haadha manaa isaa waliin qooddachuuf warreen carrooman keessaa tokko Beekaadha. Beekaan haadha manaa bareedduu qaba. Siifan jedhamti. Waa'ee bareedina ishee tokko tokkoon haasa'uuf yeroo nuun hanga'u. Kanaaf baay'ee bareeddi jedhee yoom bira darbe kan itti xiqqaatu yoo ta'e malee ittiin baay'atu. Beekaan Addaam, Siifan immoo Hewaan ta'uun qaama tokko erga ta'anii reefu waggaa guutu. Inni ishee kunuunsata, isheen isa ni mararsiifatti. Jaalalli isaa walii qaban ana isa nama ta'e miti haafti lafaayyuu ragaa ni ba'uuf. Inni ishee malee, isheen immoo isa malee daqiiqaa muraasaaf iyyuu wal malee waan jiraatan hin fakkaatu. Haa ta'u malee egaa jiraachuuf nyaachuun dirqama uumamaati. Nyaachuuf immoo hojiin barbaachisaadha. Waaqnis hojjedhuutii gatii dafqa kee nyaadhu jedheera mitiiree. Kan hin dafqine nyaatiin kan jedhesisuma. Beekaan nama hojiiti. Hojiis baay'ee jaallata. Hojii isaas jaalalaan hojjeta. Hojiin kunuunsa barbaaddi. Kan seeraan kunuunsee qabeef gammachuu laatti. Namni Waaqayyoo qabaa waan hundaa beeka kan jedhameefis kanaafi. Wanti hunduu qabaa barbaada. Sanyii facaaste itti aramtee yoo kunuunsa barbaachisaa gooteef firiin ati argattu guddaadha. Ingirdaada facaasanii xaafiin hammadhaan hin jiru. Waanuma kaleessa facaasnetu warra immoo biqilee agarra. Facaastee isa facaaste hammachuun immoo dirqama uumamaati. Jaallattus jibbitus isa facaaste hammachuun hin ooluutii isa facaastu ilaalaa facaasa. Boora akka hammannaa irratti sin dhimneef. Sammuun hojii hojjechaa olee nyaataan humnooma. Yeroo laaqanaas geessetti. Beekaa fi Siifan immoo qaama tokko akkamiin gargar ba'anii maddi garaagaraatti dhiyaataniree. Kanaaf Siifanis bareeddee abbaa manaa ishee simboo qabeessa waliin laaqana nyaachuuf kan waajjira isaatti argamteef. Karaa irra gaafa waliin deeman inni ishee malee isheen immoo isa malee waan biraa hin ilaalan. Nama bitaa fi mirga isaaniin darbuuf garuu safuu. Osoo mormii isaanii digirii 360 naanna'eefiitti tola. Kan jarreen kana immoo adda. Ofii ilaalamaa mucaa dhorkuu